Gareen gargaarsa masjiida Musaab bin Umeyrii magaalaa Corree sadarkaa lammaffaa haala gaariidhaan gargaarsa sassaabaa jiraachuun beekame. Marii Itoophiyaan ulaa galaana diimaatti gargaaramuuf jalqabde sadarkaa fooyyeerra jira jedhame. Waggoottan 200 oliif mootummaa Islaamaa mataa ofiitiin bulaa kan turte hadiyyaan majliisa hundeeffatte. Hangafoonni oduu keenyaa kana yoo ta'u warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe godhuu hin dagatinaa isiniin jecha hanga xumura sagantaa kanaatti nu wajjin turan afeerraa keenya. Gareen gargaarsa masjiida Musaab bin Umeyrii magaalaa Corree sadarkaa lammaffaa haala gaariidhaan gargaarsa sassaabaa jiraachuun beekame. Sadaasa 27/2023 gareen masjiida Musaab bin Umeyrii magaalaa Corree sadarkaa lammaffaa haala gaariidhaan gargaarsa sassaabaa jiraachuun beekamee jira. Akka garee keessaa warri yaada kennan jedhanitti hanga masjiidni kun xumuramutti gargaaruurraa boodetti hin deebinu jechuudhaan yaada kennanii jiru. Itti dabaluudhaan gareen tun gargaarsa marsaa takkaffaa sassaabame keessatti qarshii 300 ol kan taasisan yoo ta'u mallee bifa nama gammachiisuun deemamaa jiraachuun ifoomee jira. Marii Itoophiyaan ulaa galaana diimaatti gargaaramuuf jalqabde sadarkaa fooyyeerra jira jedhame. Itoophiyaan buufata doonii Barbaraatti gargaaramuuf Somaalilaandii waliin marii gaggeessaa jirtu sadarkaa fooyyeerra jiraachuu miidiyaan mootummaatti hidhata qabu ejensiin tajaajila oduu Itoophiyaa gabaase. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad onkololeessa keessa Itoophiyaan ulaa galaana diimaa argachuun dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu jedhanii turan. Yaadni muummicha ministeeraa Abiyyi kennan kun biyyoota ollaa buufata doonii qaban biratti yaaddoo uumee ture. Xinxaloonni karaa nagaatiin immoo waraanaan dhimma jedhu irratti yaada kennaallee turan. Kunoo otoo haala kanaan jiru tibbana Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf akkaataa dandeessu irratti Somaalilaandii fi Keeniyaa waliin mariirra jiraachuun dhaga'ame. Somaalilaandii waggaa 30 dura Soomaaliyaa irraa citte garuu gamtaa Afrikaa yookiin dhaabbata biyyoota gamtoomaniitiin akka biyya walabaatti beekamtii hin arganne. Ministeerri geejjibaa fi loojiistikii Itoophiyaa Alamuu Simee yaa'ii kaabinee muummicha ministeeraa Abiyyi dursanii himuu ejensiin oduu Itoophiyaa gabaase. Qondaalli biyyattii kun Itoophiyaan buufata doonii Barbaraa akka filannoo dabalataatti itti gargaaramuuf mariin gaggeessitu sadarkaa fooyyeerraa gahuu ibsan. Kana malees Itoophiyaan buufata doonii Laamuutti gargaaramuuf mariin mootummaa Keeniyaa waliin gaggeessitu sadarkaa gaariirra jira jedhame. Itoophiyaan meeshaalee alarraa galchuu fi gara biyya alaatti erguu parsantaa 95 buufata doonii Jibuutiitti gargaaramti. Muummichi ministeeraa Abiyyi maal jedhanii turan? Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf biyya ollaa irratti weerara gaggeessuuf homaa fedha akka hin qabne miseensota paarlaamaa biyyattiitti dubbatan. Ulaa galaanaa argachuuf eenyuun iyyuu weeraruuf fedha hin qabnu jedhanii dubbatan. Itoophiyaan biyyoota ollaa Eertiraa, Soomaaliyaa, Jibuutii fi Keeniyaatti rasaasa lukaasuu hin barbaaddu jedhan. Waggaa 30 dura buufata doonii 2 biyyi qabdu har'a buufata tokko irratti hundaa'uun lakkoofsi uummata ishee dabaluun biyyoota kamiifuu yaaddoo cimaa uuma jedhan. Dhimmi buufata doonii yeroo hunda na dhiphisa kan jedhamu muummichi ministeeraa Abiyyi kun uummata miliyoona 120dha. Yoo rakkatee yoo beela'ee yoomiyyuu tahuu hin du'u ni yaala jedhan. Buufataalee doonii Itoophiyaan itti fayyadamuuf carraa qabdu keessatti Barbaraa eeraniiru. Kan biraa ammoo waggoota 30 dura kan Itoophiyaa kan ture Asabii fi Matsawwaa kaasan. Mariin ulaa galaanaa argachuu fi jalqabee jiraachuu ifatti dubbachuu baatanis waliigaltee biizinasii dhaabbata taheen argachuu qabna jedhan. Waggoottan 200 oliif mootummaa Islaamaa mataa ofiitiin bulaa kan turte hadiyyaan majliisa hundeeffatte. Godinoota naannoo jiddu galeessa Itoophiyaa keessaa tokko kan taate godinni hadiyyaa mana maree dhimmoota Islaamummaa ofii isaanii hundeeffatte. Seenaa Itoophiyaa keessatti mootummoota Islaamaa gurguddoo turan 7 keessaa tokko mootummaa Islaamaa Sulxaaneetiin hadiyyaati. Hadiyyaan jaarraa 13ffaa hanga jaarraa 15ffaatti mootummaa Islaamaa mataa isaanii kan ta'e Sulxaaneetii hadiyyaa mootummaa Islaamaa
Islaamaa Hadiyyaa kan hundeeffachuun waggoota 200 oliif ittiin bulaa turte. Sultaanetiin Hadiyyaa dheerina adeemsa guyyaa 8 60 kiiloomeetiraa fi dalgeen ammoo adeemsa guyyaa 9 kiiloomeetira 180 qabdu turte. Walumaa galatti lafa kiiloomeetira iskuweerii 28,800 bal'atu qabdi turte. Barreessaan biyya Masrii akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1418 katabetti Hadiyyoonni gootummaan kan beekamanidha. Hoomaa waraanaa fardaa 40,000 fi kan miilaa 80,000 ol kan qabdu turte. Mootummaan Islaamaa Hadiyyaa har'aa yaa'iin hundeeffama mana marii dhimmoota Islaamummaa godinichaa gaggeeffamuun dabalataatti ijaarsa giddugala Islaamaa Hadiyyaatiifis dhakaan bu'uuraa pirezidaantii Majlisa Federaalaa Sheekh Hajjiidhaan kaa'ameera. Yaa'icha irratti pirezidaantii mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Dr. Sheekh Hajji Ibrahim Tufaa fi itti aanaa isaanii Sheekh Abdul Karim Sheekh Badreddin mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaatti walitti qabaa yaa'ii ulamaa'ii Dr. Jeelaan Kadir pirezidaantii mana maree dhimmoota Islaamummaa naannoo jiddugaleessa Itoophiyaa Sheekh Mohammad Khalil qondaalota mootummaa naannichaa ulamaa'ota mashaayikan keessummoota bakkoota garaagaraa irraa dhufan dabalatee hawaasni hedduun argamaniiru.